Welcome to our channel. In our today's class, we're going to be looking at some very important phrases that enable us to talk in our daily life communication. So let us jump into it. Baga gara channel keenya dhuftanii channel kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaadha. Namoonni duraan immoo hordofaa turtan share fi like gochuu hin dagatinaadha. Namoota biraatiifis akka ga'u jechuudha. Barumsi keenya kanarraa immoo waa'ee gaarii akkaan haasa'uudhaaf nu tajaajilu yookiin nu barbaachisuudha. Haasawa keenya kan guyyaa guyyaa keessatti gaariiwwan akkaan nu barbaachisan tokko tokkoon irra deemnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Amma gara barumsaa seennu. Okay. Namni tokko Ingiliffaadhaan ani nama ija jabaatu miti yookiin immoo nama jeenaa miti jedhee yoo ibsachuu barbaade akkam jedhee dubbachuu danda'a. Deebisaan isaa I'm not brave. I am not brave kan jedhu dafnee yeroo jennu I'm not brave. I'm not brave. Ani nama ija jabaatu miti yookiin nama jeenaa miti jechuudha. Kan itti aanu ani nama ifittoo miti yookiin nama if jaalatu miti jechuu barbaadde. Ifittoo jechuun nama mataa ifii malee nama biraatiif hin yaadne. So ani nama akkasiitii miti yookiin nama ifittoo miti jechuu barbaadde akkam jetta. I'm not selfish. Takka takkaan yeroo jennu I am not selfish. Dafnee yeroo jennu I'm not selfish. Inni biraa ani hin sodaadhu yookiin ani hin sodaanne jechuu barbaadde akkam jetta. I'm not scared. I am not scared. Hin sodaanne yookiin hin sodaadhu. Namni tokko ogummaa hin qabu. Ani nama ogummaa hin qabneedha jedhee yoo ibsatu barbaade akkam jedha. I'm not skilled. I am not skilled jedha jechuudha. Okay, namni tokko dadhabaadhaa miti. Ani nama jabaadha. Ani nama dadhabaa miti jechuu yoo barbaade akkam jedha. I'm not weak. I am not weak jedha jechuudha. Ani dadhabaa miti. Kan itti aanu namni tokko nama carraa hin qabne yoo ta'e yookiin immoo nama nasiiba hin qabne yookiin carraa hin qabne ani nama carraa hin qabne jedhee yoo ibsachuu barbaade akkam jedha. I'm not lucky. I'm not lucky. Kan biraa ani hin dadhabne jettee akka hin dadhabne ibsachuu barbaadde akkam jetta. I'm not tired. I am not tired. Hin dadhabne. Ani sirrii miti jettee ibsachuu barbaadde I'm not right. I am not yookiin immoo not jechuus hin dandeenya. Irra baay'eetti not jennee fayyadamnu irra bareedaa ta'a. I'm not right. Ani sirrii miti jechuudha. Sirrii akka hin taane ibsaa jirta jechuudha. Inni kan biraa okay, ani arjaa miti jechuu barbaadde nama waan kannatu miti yookiin arjaa miti jechuu yoo kan barbaaddu ta'e immoo I'm not generous. I'm not generous. Ani arjaa miti nama waa kannuu miti jechuudha. Qorqodaa jechuus ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraa yoo nama ofitti amantummaa hin qabne yoo taate immoo ani ofitti amantummaa hin qabu jettee ibsachuu barbaadde maal jetta. I'm not confident. I am not confident. Akkanas ni jenna. Irra caalatti I'm not confident jenna jechuu dafne. I'm not confident. Ofitti amantummaa hin qabu jechuudha. Inni biraa ati nama oduu baay'een odeessine yookaan taatu taate ani nama oduu odeessaa ooluun miti jettee ibsachuu barbaadde yookiin ani odeessaadhaa miti jechuu barbaadde maal jetta. I'm not talkative. I am not talkative. Okay. Inni biraa nama yeroo kabajne yoo taate yookiin nama yeroodhaan hojiitti argamuu hin dandeenye yoo taate maal jettee ibsachuu dandeessa. Ani nama hojii kabajuu miti yookiin kabajuu hin dandeenye jechuu ibsachuu barbaadde I'm not punctual jenna jechuudha. Hiikaan isaa maali? Ani yeroo hin eegu yookiin yeroo hojii hin kabaju jechuudha.
Ani nama yeroo hojii eeguu miti yookiin kabajuu miti jechuudha. Gara biraatiin ammoo namni tokko ati mataa jabeessaa, mataa jabaattaa jedhee yookaan si dubbisu ta'e akkasii miti ani mataa jabeessaa miti jettee mormachuu yoo barbaadde akkam jetta? I'm not stubborn. I'm not stubborn. Okay, asirratti stubborn hin jennu stubborn jenna jechuudha. I'm not stubborn. Ani mataa jabeessaa miti nama dhaga'u jechuudha. Yoo nama waa uumuu hin dandeenye taate yaada uumuus tahaa wantoota adda addaa nama dandeettii kalaqaa hin qabne taate ani nama waa uumuu miti yookiin dandeettii kalaqaa hin qabu jechuu yoo barbaadde akkam jetta? I'm not creative. I'm not creative. Ani nama waa uumuu miti jechuudha. Yaada uumuu waan adda addaa uumuus tahaa nama waa uumuu danda'u miti jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun nama dandeettii addaa hin qabne yoo taate ani dandeettii addaa hin qabu jettee ibsachuu barbaadde I'm not talented. I'm not talented jennaa jechuudha. Ani dandeettii addaa hin qabu jechuudha. Gara biraatiin namni tokko ani akka keetii miti jedhee yoo dubbachuu barbaade akkam jedha? I'm not like you. Asirratti like'iin yeroo biraa maalii hiikaansiiti? Fedhuu yookiin immoo jaalachuu ta'a. Asirratti immoo I'm not like you yoo siin jedhe nam tokko ani akka kee miti. Yeroo baay'ee namni sun amala badaa yookaan qabaatu ta'eedha jechuu akkana kan jennu. I'm not like you. Ani nama akka keetii miti jechuudha. Ani gowwaa miti yookiin immoo nama aqlii hin qabnee miti jennee ifirraa deebisuu yoo barbaanne akkam jenna? I'm not stupid. I'm not stupid jennaa jechuudha. Ani gowwaa miti yookiin nama raatuu miti jechuudha. Namni wayii ati kijibaadha. You are a liar. Yoon siin jedhan ati immoo deebistee ifirraa deebisuudhaaf ani kijibaa miti yookiin nama kijibu miti jettee deebisuu yoo barbaadde akkam jetta? I'm not a liar. I'm not a liar. Ani sobduu miti jechuudha. Barumsi keenya kan har'aa isa kana fakkaata kutaa itti aantuun hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna.